Hashamaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaannirra oduu wajjininis aniif bakka duwwaati. Akkuma ilaalamaa fi dubbifamaa jiru tibbana kana dirree feesbuuk irratti wal dorgommiin arrabsoo fi abaarsaa gaggeeffamaa jira jedhan. Qindeessitoonni fi oomishtoonni wal dorgommii arrabsoo fi abaarsaa kanammoo warreen biyya Arabaa ta'anii ruuza tilmaama hin qabne ofitti dhumanidha jedhan. Haaluma wal fakkaatuun wal dorgommii wal arrabsoo fi abaarsaa kana xiqqeessuu fi tokkoon madaamota isaanii himnee roosni tilmaamaan akka itti laatamu taasifna jedhan. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Ani maqaan koo Bakka Duwwaa fi Bakka Duwwaan jedhama. Garuu ijoollee qosaadha. Taphni qaba jechuudha. Maayinni wanti isin gochaa jirtan dhugaa. Maayin isinirraan bushoofne dhugaa waaqayyo maayinni. Kamtu loonii kamtu foonii gaa jiran. Kam addatteet kan filatta kamimmoo miicciteeti kamimmoo gatta qaba. Qeensi deema barbaade yoo si dhukkube ofirraa murtee gattaa. Sin dhukkubne malee otoo si dhukkubeeyyuu fayyaadha. Qeensi kee fayyaadha. Otoo si dhukkubee ofirraa murtee gattaa. Si dhukkubanii maal taataniif waan akkasii sammuu keessan keessa galchitan. Maal sammuu kanaan yaaddan yoo waan biraatiin yaaddan. Maal wanta yaadamtu dhabamee. Maaliif waa'ee jireenya keenya ayyaannu, waa'ee biyya keenya maaf ayyaannu, waa'ee Oromiyaa maaliif ayyaannu? Amma kutaan kun akkana ta'e, kutaan kun akkana ta'e, kutaan kun akkana ta'e. Dhugaa waaqayyoo ta'anii bakka dhaloota koollee isinitti himu, warri karaa keessaa na gaafatanii beekanii ni beektu, isinitti himu jechuudha. Maaliifi ani Oromummaa koo qofan beeka malee, Wallaggummaan koo, Arsummaan koo, Shawummaan koo, Baalee ta'uun koo anaaf homaa miti. Maaliifi waa tokko isinitti hima. Ani Oromoodha. Ani Oromoodha malee eenyuuf miti jechuudha. Maal taatanii akkas taatanii maayinni? Waan jettanii walirratti kan dhabdanii? Fakkeenyaaf anammoo odoo mucaa shawaa ta'e, mucaa shawaa sun ta'e jechuudha. Nana taa jedhamu wayin hate. Wayi gatiin hatee fi uummanni naannoo san jiran hundi hattuu jedhamuu qabu. Uummanni naannoo jiru hundi hataa jedhamuu qaba. Bakka gatiin akkas jedheef sin suuraa caaluu sana maxxansitanii eenyu jechuu qabdu. Gatii namni tokko akkas ta'ee fi artistoota beekamoo ijoollee uummataa ta'an baastanii suura isaan irratti waan hin taane barreessitu. Maayinni kun maal jechuudha dhugaa waaqayyo. Maayinni itti yaadaa mee itti yaadaa dhugaa. Eenyutu mee kanarrayyuu yeroo eenyutu ani arsiidha jedhee dubbatu Oromoodhumaaf falmitan miti Oromummaadhaaf falmitan miti har'a hosin hoo eessaa baatan irra caalamu warri dadhabaman jechuudha warra maqaa malee suurri isaanii hin beekamnedha jechuudha dhugaa keessa dabarfattan akka naa ol taana jettanii jechaadha naa ol jechuun nama sammuu cimaa qabudha namni tokko naa ol wajjin kanaafiyyuu oduu keessan dhugaadha waa'ee waan hin taane maal waan barumsa qabu namaan dabarsitanii waan itti argaa qabu baay'eetu jira yoo waan hojjettan dhabdanii wanti googila keessa galtanii waan dubbifattanii maal sinirraan bushoofne sinirraan hajoofne dhugaa kanneen akkasii sheenaa waan langaan keessi harsiin akkas abboo gurra nu beeksitan ani gurra isin hin qabu dhugaa waaqa jiraata baay'ee na aarsitaniitu kana booda yoo waan kana arguuf dhaga'uuf jecha qaxxuma wanti iddoo isin argi buluuqidhuma isin godhee isin bira darba dhugaa maalaan wanti nu yaachisu baay'eetu jira kana arrabsuu keessa maal sammuu keessa na kaa'e dhugaa maallee kun ani arsiillee miti wallaggallee miti dhugaa ani Oromoo shawaallee miti eessallee miti Oromoodha malee jechuudha. Akkamitti ilmaan haadha tokko gargar wal qoqqoodde akkamitti ilmaan abbaa tokko wal qooddu wallanyu jetti akkamitti namni qaama isaa kana qaama koo kana akkamitti kan isa qolee alagaatti argisiisa maal taatan ijoollee isa dhugaa waaqayyo maayinni maaloo dhugaa dhiisaa namni qaama isaa irraa huccuu fuudhee alagaa argisiisa nama biraa argisiisa maal taatan isin maaliif yoo namni yakkallee maaliif yakkisaa irraa deebisuu dadhabdan isin amma akkas taatu. Dhugaa baay'ee natti dhagahamee jira dhugaa waaqayyoon dhugaa waaqayyo kan jaallatu jaallaladha malee maayinni ni jaallata jibba itti maxxansa maqaa ishiin waaqayyo isin baadhisu dhugaa bara kana irratti reessin irraati kan jijjiirame haa ta'u wanti kun dhugaa.